jedhish. Ay akkan jirtu nagaa keessanii. Asadeem. Waraaba. Jirtu miti. Nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u bakka jirtanitti. Bakka jirtanitti aduun gubsiisin giifti. Nan gurraacha. Na gurraacha subii kee giifti diimatteerta. Kate mucaa. Hoodha kun qabeef. Aduun gamaa asadeem taataa asadeem. Nagaa jirtu miti. Asadeem. Daawwattoota kabajamtoota obsaa yuutuubii nagaa keessa miti jirtu miti. Kunoo ilaala mucaa kun barakat fudheeni. Ilaala barakat. Mucaa kun dibbate jaakeet. Nambaree sinirra qabaan jiru. Fudhadhee galaan jira. Bakka deemaa taara? Amma si gaggeessaa jira jechuudha. Na gaggeessaa jirta. Turtasitti barbaade. Kunoo galaa jirti bakka nagaan gali jiraanii hojjetu reegee jennaan na diddee hojjetu reega'u. Gaa'oodhaan kunoo mucaa akkootti geessaan jira. Akkoottan geessaa jira. Mana keenya ganaa geessaarti jechuudha jaajji. Isheen immoo biyya alaatti erguu kan. Ala deemu dubbee ala deemu kaatee natti jammartee soosaan deemera. Ammati ala deematte ka? Ani maal Kanaaf akkootti gashaara mucaa. Kanan deema deemummaan taa'uun kana booda. Achi dhaqxee. Waa'ee indeenne. Achi dhaqxeetu. Saawwitteetu. Aannan Gad ergitaa fi. waa aannan haa dhugu. Achi aannan haa dhugu numannaa sanatti. Kanaaf akkasii shiqqannee. Deemee si eeganni lukaan. Maashaallah habiib. Deemee si eegaa kanaaf. Kunoo kaamu mucaa fudhee galaan jira sin jedha. YouTube keenya subscribe godhaa warra daandii. Naa soorsaa YouTube subscribe godhaayi. Achumarraa mucaa keenya. Laayikis godhaa sheeris godhaa jajjabeessaa. Isaam. Mucaa kammaa darraa fudhattee jajjitti galaa jirti. Dammoo. Naannoo keenyatti galaa irraa. Jechuun dhufanii fudhatanii warri kan koo. Magaalaa iddoo barbaadee ta'u. Haati kiyya dhuftee fuutee kanaafu. Akkatti nuti babbareedee isa deemaa jirra deemsi gaggeessaa jirraare. Isa bareedaa daantilaa sirriitii qabu. Oromiyaatti galaa jirra. Oromiyaa biyya hojjaa jirti kaalaa. Waan nasa keessas jirra kun. Sa'aatii 11 akkamitti aduun akkanatti baaru gaara. Baga fudhannu xila. Baga fudhannee birqeen tun fudhadhaan jechuu baattee banne. Kanaafuu sin jaallannaa nageenya waaqayyo sin habaayatu bakka jirtanitti. Isti amma iddoo ani ishee gaggeessu geenyutti. Walitti deebinaa manatti nu haa eegan. Agarsiisi kun. Magaalaa moo amma iddoo irra baatu fokkistuudha kanaafan jibbe. Dhugaa waaqayyo magaalaa gurguddaatti ganaa baana waan ta'eef booda waraabaa fi kaameraa dhaabe amma yeroo si gaggeesse makiinaa keesseen. Maayittaa kunuun bareeda gifti iddoon keenya wayyu. Bai. Diddii gameetu untime. Amma toon waa tokko baneen hojjedhatte hin jiru. Dakti moo. Riikoodarii jedhaniitu. Riikoodarii isaanii abaduu diddii ganii mana. Asuma Addis Ababa keessa. Baazawwee kun poolis xaabaadha yoo sin naallolta dhasutta sin kasa salaala mana koo bukkee jira kuni asiin poolisii sin qabsi amma yoo noo gir intini jala ta'an sodaadha baazawwee isaanii. Asuma amma Finfinnee keessa na baatan jechuudha bakka diddiigamee jira. Yeroo dhuftanitti achi sarbadhee mul'atu. akkuma alaa ta'e sin eega. Itoophiyaa? Arafa taarii qallaadhi moo. Baazawwee mana ka biyya alaatti kolidarii sanaan ijaaramuun isaa yoo kolidarii yoo jedhamu namaaf hin galu afaan kun yeroo baay'ee tartiiba akka biyya alaatti manni ijaaramuun isaa. Ibsaa immoo ibsaa faatu gala karaa irratti babbareechanii akkana. Kanaafuu sin jaalladha waaqayyo namuu manaa qopheessanaa yeroo hundumaa laalame waaqayyo akkuma jimmaa babbareechanii jiru mitiire akkuma sanatti biyya keessa babbareechaa jiru. Kan amma magaalaa guddaa adda ol ba'uun agarsiisa. Intini muuziqaan jiraannaan rakkoodha beekte. Kanaafuu jedhe qaama dooti. Intini keenyatti kan taasaa dira. Meella kirrabni nu. Dhugaa dhiga. Maamu. Harka keessa dhukkubni sirraa maal siin sirrees. Kunoo maannu bashannanaa dhageefti. Homtuu siin taa'e homtuu sirra kenna. Silaa gaddan si dhukkubaa dandeessee mucaa gadi hin baastu. Dhugaa dandee. Haara dandee baadhee deemu malee namni fuudhee aduutti. Olii gadi deddeemi galgala jedhu hin danda'u. Maati dandeessa. Garaattis hin baadhu dandee dudatti hin baadhu. Kanaaf mucaan qilleensa argee hin beeku. Ganama immoo nan baasa. Kunoo amma laal kunoo bashannansiisaan jira kaan immoo. Kanaafuu bakka akkana goonuure amma iddoo baajaajii geenyutti haasaatuma deemnu moo dhaabu. Naafoo namaa irratti na qaba. Viidiyoo yoo dheeratu. Sagalmiitti daqiiqaa afuruureef waraabne. Maatti dheeratu faa. Lakki jechuun addaan kutee tan gaannaa si gaggeessu sila nan gala jette. Innaa si gaggeessee makiinaa keessa si liccisiisu akka isaas ergan barbaadeen ture. Isin taa'u siiqanii bira laaluma irratti qaba viidiyoo lammataa irratti. Shurraabii maana nu maal ganda dheeratee asii mormii gullaana godhame. Cufattaare. Lakki hin jaalladhu qullubuu isaa. Ababaan kun fawaa hin bareedu. Haara kanan bareeda dee waraabaa fi
Hababaa kanama maal gaano kunosh hababaa kufa uf chipsi durgaa chipsi durgaa chipsi la hababaa kanatti kuno la waraabe kuno kanan na waraabash barteere chipsi maal intalich waraabusa nyaacha chipsi chipsi maal roos nan jiru nan jaaladha dhugaatoon deeminu waan jitaara natti ta'e shaayii libii fi mokoroonii kanaa mokoroonii isaa shaayii libiin hojjetan sa ammati biddeenoo akka dhaqxeen daftee barte moo ruuzi maaloo keessumaa antiniin maqaa isaatti qurxummisan tisiisni illee mana ursa gaafa qurxummii tirsiisu hojjetame daftee hin barre jibbee lakki jibbee dhugaa waaqayyoo garaan na goggogee beela'ee achumaa mucayyoon tokko jirti birrituu waan biiroo wajjin turre dawalee fi wal dubbifna bakka anchi kan isa nyaanne maal nyaattare keessumaa samachi saalawaa sanaan jettee samachi edesii wantini isaa misira wajjin yeroo misira waxanii isa kofaatti xabbasanii fidanii jira miti hojjetamu manatti tisiisuma manatti tursanan jibbe animo beeka anis aqee amma waggaa namatti nan cinqamee jedhe nanima bareetan animo baay'ee fakkaatti nyaata illee dhugaa dubbachuufanii hin beeku abtaatiin kun baay'ee banamaa miti nyaatatti garuu bayyesuus baay'ee cannaqame yeroo sana jibbee dhugaa waaqayyo ammoo akkuma yaanneere amma waan yaade beektaa machu buusa miti kun dindaaqoo kan hojjetamu ruuzii biranii biraan sana jedhurana dhaabbatanii toonnan hojjedha yeroo tokko biyya sanatti minyaawasi naannoo gara biyya miin alaa hin jiru gara tamaa keessa garuu jira kun nan bana ishii yoo amanuu dadhabee dhugaa rabbii wal lolaa turre waashii wanta si guddisu akkanatti lafa baatee guddattee naan jette ishiinis malee hafee muuziqaa jira dhugaadhi rafee waan barbaade dubbadhu qomeeshii bareeddu kana waraabaa fi takka atis keetti mul'ataatuma deemi waaw maal bareeddee ababaatu kanaaf hoosee immoo saanuu nargu silaa ababaa mana dabaatti narraa bareeda qallaalii moo dhugaa waaqayyo beeyatu maal beektaa miti isaan haa barreessanii koomantii jalatti hatimma waan si bira jiru fuuna jechuu dandeessatta yesus gooftaa waaqayyo oona jaallatti yeroo hundumaa nama naabaa isin namni na biraan nababii koomantii jalatti barreessaa isin akkam jaabachuun irraa bareedu waan ittiin baannee yeroo laalina ija isin dhukkubsa maa kalmatti hin guddannedha ande nuyi ko baala nu duran targani nu guddisanii daapharin kanaafiyyuu teekinooloojii isaan marte kana yaaltanii kiiloo irra nu kaa'ina miizana irraa bunu buusaa har'a goottaa keenya fudhanneetumaarra obboleetti keenya gaggeessuu baane maal jennaree bakka indee kolfaan si faana deemaa namni biraa galuufi mucaa kee boo'e malee sasiraa fuudhee biraa mala namni lakka mijaadhaaf hin boo mijaan akkoosaa bila deema an mucaa kootu hundu'e amma gaafa du'uutti amma gaafa ni naa guddatuutti maa waan barbaadan deerra kana dhiistee gadi hin garagalin ishee sana baane mucaa koo namatti kennee hojii dhadhee biyyaan deemu dhugaa rabbi maali beektaa lubbuutti deebiin faana koo nannaa badhaa osoo hin taane lubbuun koo natti deebitee hin jiraadha seenaa mucaan kun alatti kanan dhukkuba isaa jamma jaatti dhukkubsadhe sana na waaqayyootu beeka anchi irratti kennanii meeqan liqimsaa qorichinaa kan namni marfee meeqan irratti fudhadhaa yeroo dhukkubichi natti ka'u miilaan hin deemu jilbaan hin daa'ima daa'im garaa kenna yeroo meeqan dhugaa waaqayyooti kiristaanillee abdiin kutatu miti qoricha dhugee yookaan finyoo tokko baasawee soorsaan neelaa fudhatee mana rifeensaatti na dhuskatee jiraamu maali ittiin of ajjeesuun murteeffadhee qopheeffadhee fudhadhee ka'ee halkan narraa fudhatee natti qollofee ofii amma mana rifeensaatti gashate dhugumaame jechuun kanaafuu waan baay'een ta'e kaa dhukkuba ani ta'e sanatti beeku kanaafuu mucaa koo waan baay'een irratti arge waan ta'eef gatee ergin deemu gaya dhaabatu isa goddaa egaa sagaluu waraana keessatti dhaabna qoddoo bareedduu ilaalle maa tokkottis hin danda'amu rakkoon sin jaalannaa waan nu hordoftaniif guddaa galatooma gaggeessaa jirra nan naqee makiinaa yaabbachiisu immoo isinittan argeessisaa sin jaalannaa chaaw jabaadha